رجع في تانتوتي غرغارس هنگا الرا خنيته فيسا غرغار سوتو هنگا غرغار غرغار في سابن كبو يرون سيدا بدين بريفيسان اللي ماني عادتا وان خنيته كان نموت سنجنان والله يا دون انجته رون تمر رانكه غرغار سوتا غرغار خنيته جيسا غرغار سي سرپرايز گودي سيبوچي سے گمچو سيبوچي سے نيرا ياد تون بدا غرغار سوتا نيسا dhugaadha yeroo duraa kumaana ni amma Jaafariin walitti dhufin dura jechuun waggaa sadii afur dura biyya magaalaa Harmaayatiin gargaarsa nama 300 nyaataa fi raashina kana zayitaa fi waan dhangaalee qabsiisee fi nama nyaachisaa ture yeroo bilchina waraabanii natti keessaan natti ergan hedduu garaa kiyya nabadee hoo'ee حسن يجو خير ودراسي فكمل قديت وغرام في نبدو ما شاء الله قالوا تومي رجع في له إسلام تقول دوران دولا أكني اتقافين زكين درك كيسا بريد هذا مالك كوا أركيستو كوا كوا هم دردين سيخنة جرا زكين جاللان كوا هاي متى جالتي تنتو جارا مسكين أبو دادي كانجتو غافا شبابما دردر لفا خاطبت جاللان قوامتي نبيتا يو قوامتي جرات يلقابا برخم أتي عمري ميكا جالتي تكب dhugaa jaalallaan qabameen beeka sagalee maaliif manamaati namni naman jaalannee fi namni hin jaalatamne namaa miti jedhe nama namaa dhiisi beeyladaan hin jaalatamtu yeroo duraatti kan eenyatti kaniin jaalalaanis qabamuu danda'ee jaalalaan illee irraana qabanetti. tole jaalala san keessatti jalqaba gaafa qabamtu sanii madaan onneen cabxeetii nama san addaan baate moo gaafiileen itti aan tol duraa duuban zakkiin ammaan tanoo haadha manaa fuudhee jira yoo fuudhee tanuma jalqaba jaalalaan walirraa qabaman san fuudhe moo biraa fuudhee jettii akkamitti deebistu deebisaa kana? Amma kan nama maatii jaartii gaarii qaalii akkaan jaaladhu ilmaan sadii kan irraa horee qaba. Garuu kun akka gaafii ta'e dubarratti wal qabsiisee kun deebisaa san si deebisu osoo isin wajjin wal hin jaalatin jaalala waliin fi jaalala keessa waliin galiin dura nama isin jee kanaa wajjin jaalala wajjin isin duratti dabarsaa ture namni sanillee nama Keeniyaa wajjin turee. By the way, isi amma sila jaaladhe kana durallee haadha manaatii yaa wajjin xiqqoorraa keenyarraa wajjin guddannee wal beeknaa jechuu gabaabatti. Yeroo sanitti namu isinis heerumtee jirtii turte. Midhaanii fi bishaan namaa kanas bikkatti rabbii walitti fiduu fi yoo hanga manga wajji jiraatanis rabbumaa beekaa gatte. Waan yeroo sanitti jaalalleen qabaachuu ture isin sanillee nama as dhuftee asitti maatii jaartee jirtu. Immoo yoo waan kana diteelii keessa akkasitti ibsee hagarii jaalalarraa waan qofaltanii hagariitis waan isin maraasisu hagariitis waan وحدو أسكيستي نمني قرتي راوچو دنده جيتي يادا إمو خانا فمايو إسن دبرد خانا جتا جو تاتي مالي أنا ما أسكيستي خانا بابا خانا استبچو لي إن بربادو غافي دا غافي كانا كوني دي بستا يو في كسين دي بستو خانا فكاتا بيريو Galatoon jalqaba irratti haadha manaatiin qabattee jirta ijoollee irraa qabda maashaallah jalqaba irratti mee haadha manaatii wajjin akkamitti walitti dhufuu dandeessi siitu gaafii jaalalaa dhiyeessee immoo ishiitu siif dhiyeesse. Dhugaa dubbachuudha dhalaan beekni hagam feete yoo si jaalatteewu isiin baafatteen dubbattu dhiirumaa gaafataani. Yurmaatu mas yoo isilleen wal qalbistan raha jarjaree deemee dubbisu
dhiiraa jechuudha. Anumaatitu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani Daalaasiin jiraachuu ture isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaantaa Joorjiyaa jechuudha. Achittiin arkee yeroo sanatti bas isiinis maatii wajjin jirtu nama iddoo kophaati jechuudha. Waan duraanis keenyarraa wal beeynuuf baatii ta'e keessatti jaalalatee wal fuunee Daalaas fideeni asitti ilmaa walirraa horree haganaas kennee jechuudha. Maashaallah, maashaallah. Ammallee rabbiin beeksisnaa dheeressu dhumatti hojii isinaa jiraachisu. Dubartoonni keenya takka gaajaa fi bila keessaanis koomantiinis barreessu jiranii fakkiin jaartii yoo qabaate yoon qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afreessollee taanaa fi jechaa jiran. Zakkiin kanarratti akkami dabalata haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya bila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii saniifuu maalii deebisaa kan ga'e asirratti asumaanuu warroota gaafii na gaafachuu turan kanaaf maal deebistaaf lammeessoo ni qabdaa hawwii. Ani jaartiin tiyya takkuma ilmi namaatu jaartuma tokkorra yoo ta'ee asiinillee ibsuu badhaaf maaliif yoo jettee jaartii gummeessuunii fi jaartii lamaa sadii fuudhuun yaaduma keetii fi jiruma keetii fi qabeenyuma kee facaafti jettee. Jaartii tiyyatanii amma hojii jiru haadha manaa tiyya qaalii tanii takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa jaajuu rabbii wajjin inshaallah. Shiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamit jirtan nagayaami maali jirtan isin maal godhu jirtan irra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa. Egaa galatoomaa deebisaan isin deebite anumaa isinii godhuu hin danda'u dubartii takka afuriitiin qabaa jee. Assalaamu alaikum salaamtuma isin jaa. Okay galatoom namoonni tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoolleef yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan. Zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal siidan godhu jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba rafnu gartee yoo namni guura fuudhee namni gartee yeroo san wayii wal harka namoonni rafa namoota akka nama akhiraatti gartee du'ee jira. Sababiin kun sanii achi sa'a 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'a taan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda agartee bu'aa bahii hin qabne sa'a fadhan mana keessa hojjetanii sa'a fadhan rafanii sa'a fadhan kaanii sa'a fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa wajji fudhatanii dabarsanii isaanii wajji dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanillee warroota biyyaana jiru sirriitti beekanii itti barbaadu. Maashaallah galatoomii zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee feene keessaayis lama nufinne waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa hoo? Bakka nama bakka yeroo hunda masjida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii egaan salaatee booda sunnaa salaatee masjida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasa'u wanni san irra na gammachiisaa hin jiru baleessa kan dura. Maashaallah maashaallah. Amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hijibuu fi bas namaaf quudha dhabuu hirriiba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee
mana maatiif gammachuu dhabu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo garte nama akkamtu si mufachiisaati? Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ta'ee waan takka osoo hin yaadiin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadhe jechuun beeku nama ofaanii baasutti waan ajiib gaarii si fakkaatu nama haan aarsitu waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuuf taatus namaas qiniituuf ta'uu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbachuu barbaadan.